Tole ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Biyya alaas biyya keessaas kan jirtan an nagaa kooti isinis akka nagaa taatan abdii guddaan qaba. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Tole egaa warri mana kanaaf haaraa taatan yoo viidiyoon keenya isinitti tole laayik gochuun jammaraa sheer sabiskiraayib nu godha. Yeroo tokko tokko nama mudata namoonni tiktook irra oolan waan biraadha waan ta'eef. Innaa akkasiniin jechuun barbaada faamilii koo warri hamma har'aatti na jajjabeessaa turtan immoo galatoomaa ulfaadha jecha isiniif hin qabu isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa kaameraamaanis ta'ee viidiyoo ofumaa waraabaa ofumaan of waraabasi. Maayikii bitachuu hin dandeenye rakkoo teekina kaafaana wal qabateeti. Sagaleen koo baay'ee faffagaataadha. Viidiyoo waraabuullee baay'ee natti tolaan jiru dhugaa dubbachuudhaaf halkan waan waraabuuf sagaleen koo jarri na bukkee rafu waan ta'eef na dhagahaa jiru alana. Tole har'amee waan tokko isiniif qabadheen feera jechuudha. Maaliif jennaani dhugaa irraa barattu jedhee abdii guddaan qaba jechuudha. Waa'ee Ruuttaaf Abiriishii finna waa'ee Abiriishii fi miceetti Addis Gabii. Maqaa ishii beeku dhugaa Addis Gabii numan jedhee baasee fe'an jechuudha. Tole egaa bee dhugaa isiniin jedha. Ilmi namaa bara jiraatu keessatti mudannoon qaba. Eenyumtuu mudannoo qaba garuu mudannoo nama tokkorraa moo inni tokko barachuun namarra jiraata isinii galee mudannoo isa tokkorraa inni tokko barachuu qaba. Kanaaf viidiyoo kana gara keessan qabadhee dhufeera jechuudha. Anis waarraa bareeni ammas irraan bara isinis waarraa bartu kanan jedhu abdii guddaan qaba jechuudha. Tole egaa ijoolleen kun lamaan Abiriishii fi Ruuttaan kaleessa eeggaddarraa kaasanii viidiyoo isaanii baay'ee dalagaa turanii baay'ee ilaalaa turreerraa baay'ee namatti tola jechuudha. Egaa namni jireenya jiraatu keessatti walitti bu'uun hin dhabamu. Walitti bu'uun hin dhabamu garuu walitti bu'uunsa suniif immoo abbaa suntu fakkeenyaaf madaa nama tokkoo gaafa dhagni kee kun madaa kee suni kan qorsachuu danda'usidha. Sigalee kan qorsachuu danda'usidha. Qoricha itti gootee Ankaba akkabdee jechuudha. Garuu ati madaa kee sun ittuma qorqoraa deemta yoo ta'e qoricha ittiin gootu yoo ta'e madaan kee sun maal ta'a bal'achaa deema. Dhaqee hinsi dhukkuba jechuudha. Dhumni isaa gara du'aatti gara bakka waan addaatti nama geessa jechuudha. Akka kana ta'e jireenyi Abiriishii fi jireenyi Ruuttaa jechuudha. Maaliif jennaani dhugaa isiniin jedha. Abiriishii fi Ruuttaan nama wal jaalatanidha jechuudha. Wallahi inni kanarratti jaalalaan iddoo guddaa waliif qabu turan. Isinii galee garuu ijoolleen kun lamaanii qaawwaa tokko arganii kan akkana ta'anii har'a kunoo sadarkaa kanarra geessee jireenya mana ishii hiiktee gaafa da'umsaaf gara maatii ishiitti deebitu dhugaa isiniin jedha. Maatii ishiitti deebi'uun baay'ee nama gammachiisa. Maatii ishii arguun dhugaa isiniin jedha. Mucoon kun guyyaa tokko maatii ishii onlaayinii kanarratti baaftee hin beektu. Ani hinda'uun shakkaan ture jechuudha. Garuu waa'ee meelaat irratti waan ani akka haati ishii jirtuun beekee malee maali mucoon kun warran qabdu kanan jedhu shakkaan ture jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Garuu har'a rakkinni dhumnaani gara maatii ishii sunitti deebite. Isinii galee bara jiraannu keessatti wanta hojjennu hundumallee itti goonee gochuu qabna. Yaannee hojjechuu qabna jechuudha. Wanna kamuu ulaan kun na baasamoo na hin baasu. Fakkeenya mormi kun uumamuun as galagallee ilaaluuf malee fuuldura keenya kana qofa akka ilaaluuf miti. Maaliif jennaan asoo galagaltes achoo galagaltes fuuldura keerraas duuba keerraas waa hedduu baratta waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mucoon kun dhugaa rabbii jireenya isaan kaleessa waliin dabarsan wallaansoo gurguddaa keessa waliin dabarsanii waa hedduu keessa jaalala irrattis jibba irrattis waa hedduu wajjin dabarsanii har'a garuu dhugaa rabbii sadarkaa kana geessee gaafa ishiin galte ani nan gadde akka kootti. Dhugaa isiniin jedha viidiyoo ishiin kaleessa gizee maatii ishiitti galtee waraabde jechuudha. Ani nan boo'ee mataa kootiin. Maaliif jennaani nama boojisa wantichi. Kaleessa mucoon kun of jaallattee maatii ishii akkamitti akka isaan jiran rakkatanii immoo beelaanii immoo dheebotanii immoo akkamitti akka isaan jiran hin beektu. Isuma faana fiigaa baate jechuudha dhugaa waaqayyooti. Har'a garuu maal jedha seeta Oromoon gaafa mammaaku alaanfadhu fira keetti galagalii liqimsii jedha. Kana jechuun isinii galee hamma fedhellee yoo rakkatte hamma fedhellee sooromtes qabaattes maatii kee yookaan fira kee waan jechuun qabdu baqachuun qabdu. Isinii galee guyyaa rakkinaa zoortee garuu haadha kee abbaa kee dhaqxa.
Kanaaf mucaan kun kaleessa akkasuma wal gachaa turanii jaalalaan waa hedduu wajjiniin dabarsanii har'ammoo kunoo fuudhanii lamaan isaanii sadarkaa kanarraa waliin gahanii batalee dhugaa dubartii da'umsaaf deemtu eenyumtuu garaatti hin jabaatu ture. Dubartii da'umsaaf deemtu hamma fedhellee tooshiin aartee hamma fedhellee tooshii wanni jettee dubartii da'umsaaf deemtu amalaan qabatu malee baasanii wanni hin jedhan isinii galee. Kanaaf har'a kunoo sadarkaa kanarra wal geessisan dhugaa rabbii shamarran si jammar jireenyuma jiran keessatti shamarran dhiira jala kaatte jennaan sii dhumate beekadhu. Hamma fedhellee jaaladhu nama sun keessa keetti qabadhu jaalala kee of kadhu malee dhugaa rabbii jaalala dhiiraaf qabdu akka amma fedhellee ta'u jaalala isaa si booji'ee jechuudha. Baaftee dhiiratti hamma jaalattu ni matiin. Maaliif jennaani namni kun sirriitti of akka abbaduu barbaada. Waan na jaallattuuf siin jechuu qaba danda'a waan ta'eef. Ati immoo kanaaf miira kee to'achuu qabda. Miira kee to'achuu qabda. Mucaan kun amma yeroo wal lolanis wanta waliin jedhan wanta wal godhan hin beekan. Yeroo immoo araaramanis ammuma waan isaa wal jala ta'an. Ani immoo kanuma hin jibbeeni dhugaa rabbii isuma kana nan jibba jechuudha. Maaliif jennaani namni amma wal jaalatu wal jibba kan jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kun dhugaadha soba miti. Maaliif jennaan nama tokko akka malee yoo jaallatte akka malee suma jibbita. Inni kun gaarummaa isaa xiqqaadha isinii galee. Kanaaf har'a kunoo inni isheen warra kaleessa maatii ishee hin beekne maatii ishee galagaltee kan hin laalle har'a kunoo rakkannaa maal jennaan garuu maatii isheetti deebite. Innoo dhugaa ani bisma dhiifa manaa godhaa garuu warri dhiironnis taanaan jechuudha. Dhugaa isiniin jedhaanii dhiira akka kanaan agarreen wandaboo faltii naman akkas jechuun illee barbaachisu garuu dhugaa rabbii faltii yama carrashaa dhiiraati kun waanuma famasii ta'ee maafi baqa waneera malee gihantu yama carrashaa akka kanaan agarreen maaliif hojjettanii dhiirri akkasii jireenyuma kee keessatti mana naa taa'uu jettee yaadi. Dhiirri koo kostaarraa isaa caala xirri baqa hamaa dhiira hamaatu gaariidha. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Dhiira hamaatu gaariidha. Dhiira siireesilii ta'ee jiraatu mana isaatiifis haadha manaa isaatiifis eenyumaaf dhiirri baqa kostaarraa isatu caala malee kuni dubartii gaan isa dhiira jala haa inni ta'u dhugaa rabbii maaliidha kun. Faltii alaga kanaa biyya keenyatti daansee jedhama. Daansee jechuun beektu sin daansee yookaan hiika biraallee hin qaba jechuudha. Kun hin barbaachisu maaliif jennaani ati boru amma mucaa ishii meelaat kana faana jira. Meelaat moo maqaa ishii addis gabiin kun jechuudha. Amma ishii faana jira. Borummoo tokko kana caalmoo ta'uu dhuftee jechuudha. Ishiitti immoo akkuma kanaa ta'a. Dhugaa rabbii. Amma mucaa ishiin sunis akkana jala taa'aa jirti. Utuma wajjiniin daarii godhatanii wajjiniin jireenyuma dhaabbatanii isinittani maali. Hamma ruuttaa kanaati. Hamma ruuttaan ulfa ji'a 9 taate nama garaatti baattu nama guyyaa eeggattu. Nama guyyaa eeggattu mana teessisee ofii isaa inni shamarran biraa afaan akka biraa qaabbatanii. Boru immoo ishii immoo kana caala akka ishii godhu beeka. Kana caala akka inni ishii raawwatu ishiirratti raawwatu jechuudha. Dhugaa rabbii. Hamma barbaadillee haa ta'u jechuudha. Dhiiruma kostaaraattu caala. Dhugaa waaqaa dhiira jireenya isaarratti, mana isaarratti, qabeenya isaarratti kostor jedhu. Bakka malee kuni inni xiqqaanis soo dhufe, ishiin dhiirri soo dhufte, ishii dubartiin soo dhufte. Hundumaa jala akka sareewwan birrifattu yoo jala birrifate kunoo dhaqee tidaarii isaa deeggaarra. Lana garuu inni homaan taane mastaanaa. Isinii galte miti inni homaan taane ofiisaa. Garuu micattiin kun har'a dhugaa rabbii nama gaddisiifti ishiin. Jireenya kooti jettee kaleessa hin gadda yeroo isaan xiggee faadaanii faafaan akkasuma wal godhasu isa keessa dabartee gara gaayilaatti galtee har'a immoo gaayila dhaabbadde kanaan booda immoo boqodhe jettee amma immoo gara dhalli kennaa rabbiiti. Garuu dhala kana godhachuudhaafis keessattuu bara kana teekinooloojiin toleera. Dhala kana godhachuudhaafis otoo dhiiftee raattee yeroo sun dhiisuu dandeessi. Osoo qoricha fayyadamtee garuu dhalli kennaa rabbiiti. Kanaan booda jireenya erga gaayila dhaabbannee jireenyi keenya as takkaakkalamee nu jiraata jettee mucoon kun kan ishiin garaatti baatte. Yaa baase erga ishiin garaatti baatte immoo yaa baase.
Kuni maali yaadeeti? Bakka mucaan kun yoo deesse akka kaleessa hin gadaa sun naaf hin taatu laati kan jedhu yaadee fakkaata. Ta'u akkasuma miti. Kun siruma isaatu bakka macarrashaa dhiiraati kun. Siruma isaati dhugaa rabbisniin jedha naanti. Siruma isaatu macarrashaa dhiiraati malee hamma barbaadallee osoo ta'e maal aseetani? Dubartiin nama jaallachuun dhiistu. Sinii galee namni maaf jaalatamaa miti. Maaf jaalatamaa osoo hin taane namni maaf isa jaalataa osoo hin taane wanti hundumtuu daangaa qaba. Ati jireenya jiraattu keessatti daangaa yoo ofitti goote eenyumtuu daangaa ofitti goote sun sitti hin darbu. Si galee yoo ati of kabajje namni si kabaja. Yoo ati of kabajuu baatte akkasuma fakkaa. Maaliif jennaan ati of hin kabajju waan ta'eef namni dhimma keetiin qabu. Si galee kanaaf osoo mucaan kun kabaja ofii laatee osoo mucaan kun daangaa ofitti godhee daarii kana hin darbinaa jedhee of kabajee jiraatee raate eenyumtu isatti bu'u. Har'a gana osoo gaa'ila maatii ishii biratti hin dhaabbatiin otoo maatii ishiitiif dhaqxee mucaa kana faana ninnaan araara otoo hin gaafatiin har'a deebitee gara maatii ishiitti deebite. Agartanii bu'aan dhiiraa kanadha. Dhiira jala kaachuun kanadha. Otoo ta'ee otoo darqabumayyuu gaa'ilas maatii ishii biratti dhaabbattee raattee hin bareeda ture. Osoo ergas immoo ta'ee maatii ishii araara dhaqxee raattee hin bareeda ture. Wanti hundumtuu maatii ofiitiin bareeda ture. Ishiinis jaalalli waa baay'ee nama godha. Jaalalli eenyumayyuu jilbeeffachiisa waan ta'eef jaalala isaaf qabdurraa kan kaate kan ishiin kana hunduma dalagde. Homaa miti ammas. Mucaan kun waaqayyo inni guddaan nagaa ishii hiiknaan akka ishiin nagaa hiikamtu immoo abdii qabna. Nagaa ishii hiikamnaan boru abbaa barbaadetti heerumuu dandeessi mucaan kun. Dhugaa rabbisiin hin jedha. Eenyuma barbaadetti. Garuu isaa hilban. Dhugaa jaalalaaf immoo namni akka mucaa kanaa abrishiif waa gatii kanfale hin jiru. Jaalalaaf gatii guddaa kanfalte intalli kun. Namni viidiyoo ishii jammaraatti deebitanii ilaaltanii gatii guddaa jaalalli maal akka ta'e ishiirraa baruu dandeessu. Dhugaa rabbisiin hin jedhaan. Jechuun jaalalli obsa akkamii namaa kennaa? Jaalalli maal nama godhaa? Jettee viidiyoo ishiitti gad deebitee tokko viidiyoo ishiirraa ilaaluu dandeessa. Kanaaf hamma barbaadillee osoo ta'e wanta fedhallee osoo ta'e dhala namaa irratti akkas gochuun hin barbaachisu. Namni daangaaf itti godhuu qaba. Har'a mucaan kun akka jalataa ta'uun boorus hammuma mucaa kanaatiin teessanii ilaaltuuni. Ishiinis boru akkuma kanaa taati. Garuu bara jiraannu keessatti wanta ani irratti isiniin jechuu barbaadu hamma barbaadisuu ta'e jechuudha. Jireenyi keellee yoo sitti tolee jireenya boruutiif jetteellee bu'aa wayii hunduma keessatti fiigdallee yoo ta'e haadha keef abbaa kee hin gatiin. Haadha keef abbaa kee hin gatiin. Ammala kaleessa jechuudha yoggaa ishiin faana haasoftu abbaa ishii faana akkamitti jirtu maalirra jirtullee akkuma nagaan jiru akkuma gaariin jiru hamaan jira. Akkuma gaddi jiru gammachuun jira. Nuun hin jettu jedheen jechuudha. Dhugaa rabbii. Kana jechuun isaa maal agarsiisa? Homaa mucaan kun jireenya mataa ishii sun fiigdii isaanuma faana fiiguu malee haati ishii fi abbaa ishii bakka isaan jiran quban qabdu. Kanaaf har'a garuu mucaan kun zoortee hamma fedhe onneettee kaatee kunoo isaanumatti deebite. Kanaaf haadha ofiif abbaa ofii wanna barbaadesoo ta'e maatii ofii dagachuun namarra hin jiraatu. Maaliif jennaani waan nurra ga'u hin beekamnu waan ta'eef naannofni isaanumatti deebina waan ta'eef. Dhugaa. Kanaaf wanta akkasiisoo waan barbaade ta'e ta'uu qabu. Maatii ofiif kabaja laachuu qabna. Maatii ofiirraallee yoo fagaannellee isaaniin quunnamuu nu barbaachisa jechuudha. Guyyaa tokko guyyaa lama isaan bira dhaqnee isaaniif yeroo kennine isaan faana haasoo isaan gammachiifne deebi'uu irra jiraata malee sin jennee jireenyuma keenya kana yoo ta'e ta'u. Kanaaf har'a kunoo haati kee abbaan kee yoo yarattes hamma fedhe yoo garamtes hamma fedhe hamtuu yoo taate sinfan. Garuu ormoo inni si jaalatus inni kaleessa siin du'a siin jedhus har'a sin uffa. Jaalala kaleessa ani sin jaaladha si jedhus har'a moo arrabichumaan ani si jibbeera si arguun fedhodha.
kaleessa sin jaaladha siifan du'adha. Kanaaf kaleessas kan sin jaaladha jedhee nun dhiisne har'as kan sin jaaladha jedhee nun dhiisne borus kan sin jaaladha jedhee nun dhiisne haadha keenya Waaqayyoo gaditti haadha keenya. Kanaaf haadha keenyaaf iddoo kennuu qabna, haadha keenya kabajuu qabna, haadha keenya bakka laachuu qabna. Hamma dandeettii keenyaatti hamma qabnutti haadha keenya gammachiisu, haadha keenya simachuu nurra jiraata. Waaqayyoo umurii isaanii nuuf haa dheeressu. Dhugaa isiniin jedhan. Innaa waa baay'een irraa bari'an. Maaliif jennaani dhiiraaf hammam gatii akkamii akka kanfallee dhiirri maal nu godhee haadha keenya nu deesseef abbaa keenya nu guddiseef immoo gatii akkamii akka hammam kanfallee isaan immoo ammoo deebi'anii gatii akkamii akka nu kanfalan kana isaan barrachuudha. Isaan irraan baradheen. Isinis kanarraa abdii guddaa akka waan guddaarraa barattan abdii guddaan qaba. Kanaaf faamilii koo dhugaa isiniin jedha waa guddaa akkasinirraa barattan. Inna walumaa galatti dhiira jala hin kaatiina. Shamarran keessattuu amma shamarran keenya yuutuubaroonni bara kanaa ammoo hundinaa kunoo dhiira jala kana ta'a. Amma wallolu amma naraaramu walirratti jaalatu. Ayyaa wayin bakka kontentii jijjiira mata duree jijjiira. Naa akkas isiniin jechuun barbaada faamilii koo. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Viidiyoon kun ilaalamaa jiru. Viidiyoo kun ilaalaa isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Waddaachuwaallee isiniin jaalladhaa galatooma. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Yoo viidiyoo koo jaallattan immoo laayik naa godhaa. Baay baay turtii gaarii. Inni waan ijaan jiru naati.